keessa beektu miti yeroo kutaamee qabarannu beektu wantoota bishaan keessa galan roobii huruusa akkana godhee bahusan. Amma kanaa ol malee isinitti argisiisti, kanaa ol malee isinitti mul'atti otoo ol kaatee jechuudha. Gaagura kanniisaa beektu miti, gaagura kanniisaati bar gatata wayii wanna gatata tokkodha. Kana abbaan manaa ishee maalitti dhiise icciitii abbaan manaa ishee dhiise tokko sama borciishiiti. Amma isheen abbaa manaa koo moodelistii koo inni isheen jettu jechuudha. Inni muka udaaniin isheen garagashu. Muka udaaniin isheen garagashu abbaa manaa koo moodelistii koo abbaan manaa koo immoo anaa malee eenyuun hin fedhu. Intala kana maaluma galchee waa'ee koo gidduu waa'ee kootii fi waa'ee fayyoo gidduu siin maal si galchee hin adabatteen teessuun irraa yoo nyaadhee yoon furdadhee ruuzii ofitti guurtii laama ofitti guurtii foon ofitti guurtii waan illee ofitti gannaqaa oltii jette baga nyaadhe waan si galchu qabaaye yoo nyaadhe kan kee nyaadhe madaamiin kiyyayyuu jechuudha takka akkasumaan jetteen beektu jechuudha takka kunoo nan nyaadhaare nan nyaadha malee. Nana buuqa dhugaa rabbi habbuuqee tan nyaadha wanta ku waan silaallatu tokkollee hin qabu jechuudha inaaftu meedhummaan anummaan mataan kiyya naa dhukubu miidiyaa kanarraa mataa dhumti kiyya naa haa dhukubu beekaa jechuudha likkii keessi galchaa jechuudha maal si galchee hin nyaattu ati bar hattee nyaatta ati hattee nyaatta bar juuzii madaamii mangoo madaamii yortii madaamii mana jirre ati mangoo juuzii hojjechaa ooltaa jechuudha waan alleetti naqxee kunoo akkana sinii godha jettee ati jechuudha waan madaamii mana keessa hattee nyaattuufitu hin dhudda hin nyaatta garuu immoo guyyaa tokko si keessa taa'een beeku si jala dha'ee dabarsaa jechuudha lafa waliin kaatu naan jettaayi maaliifan lafa waliin kaane dhullaa wayitu jilbarratti na bahee jira moo jilbatti ulfaa'e na seeteeyi lafa waliin kaatu bagan dhuge asiira ofitti gadi guurteete bagan dhuge kan keetiin hin dhuge kan keetiin hin dhunne bagan dhuge madaami kiyyannaa bitee jennaanini dhuge jechuudha sanu yeroo hundaan argadhu kan jumaan argadha kun kalee sanaa dhufe qusadhee dhugaa jechuudha bagan dhuge kan keetiin hin dhuge atoo kan dhugaa ooltu hattee maa hattee dhuddaati siifa kennani maa hattee dhudda isaati hattee dhudduufitu si jala darbe miti. Si jala darbe bar dhiiga siif hin ta'u foonillee siif hin ta'u jechuudha kanaafitu dabbaa kanarra naannessaa oolte jechuudha dabbaa maalii qabda si jalatti maxxante si jalatti godde dabbaan kee jechuudha dabbaa maalii qabda utuu dabbaa qabaatte utuma faaruma nama qabda ammati mee gaafa akkatti mee ijoollee rabbii jedhaati mee akkasumatti zim jedha laala eenyutu irra bareeda eenyutu irra simboo qaba goggodduu ol goggoddee gadi goggoddee kana mana rabaa keessa teessee nyaattu hin dhudduu. Kun gaafa biyya galtu akkam taatiin jedheen gaafuma galtee tokko dhaltee tokkuma amma yerootti kanatti kana agana golgolooftee gaafa galtee tokko dhaltee eessuma lixxi kun akkamuma taati maaloo nyaadhu ruuzii nyaadhu yoo biyya galtee si nyaatta akkoo ruuziin biyya jira gaafa biyya galtee immoo karkarra jettee qallattaa dhiista lakki nyaadhu siin jedheen akka itti huqqattee goggoddee nan kajeelin. Nanka jeli akkatti nallaalin ija kee qabu akkatti jabaaftee nallaalte mashiin akkatti jabaaftee nallaalin mortuu maal morummaa keetiif eessaa furdattu bar sharriidha bar namni sharrii namatti yaaduu fi namni sharrii qabu hin furdatu bar baraanillee idimee likkii nyaata malee hin furdatu bar keessa isaatoo sharriidha sharrii qabdooti ani bar kunoo isuma nyaadhu kana rabbi naaf eebbiseetanii furdadhee jechuudhaan akka keemti anatu badii qaba bar kan jaarsa kiyyaan na doorsiftu fudhu jaarsa kiyya. Qoyiti anatu intini ta'e qoyi intini rankaasa imo rankaasa qoyi anatu profaayilii imo godhatee kanaafitu achirraa argitee dhufteetu maraatti kanaaf achirraa argitee dhuftee sirraa fudhadheetan si maraachatti maa fudhadhu siin jedhee ani fudhadhu amantiin keessan tokko amantiin kee baanni ortodoksii miti ortodoksii moo peenteedha fudhadhu maaltu na galchee ana hafuudhu innummaa nuna dhiisee ani mucaa kiyya taa'ee guddifadhaa giiftii ko amantii kiyya qabadhee maaltu muxmuxu na godhe amantii kiyya qabadhee tane adabadhee taa'a. Fudhadhu jaarsa maa waggaa 7 nan taa'e waggaa 7 fi 3 nan taa'e kuno dhiira utuu hin argin inuman ta'a aga kanaan dura mucaa kiyya fuusifadhee jennaan maali wanti kan biraan jiru jechuu kan natti ooganoofte kan natti albaate halkanii guyyaa narratti hintinii taate narratti achi as dhufte ooganooftu jechuudha annamuma ooganooftu na jibbisiisa baran dubartii moo ooganooftu na jibbisiisaa jechuudha maaltu si galche waa'ee fayyoo xabaqaa si bitattee natti si bittee fayyoon. Akkas taana wal guurtanii natti dhuftanii jechuudha gandummaadhaan natti kaatanii amantiidhaan natti kaatanii jechuudha ani nama amantii musliimaas nama amantii kiristaanaas
gombifame si haa gombisu abbee gombifame akkan gombifame kana akkan kufe kana si gombifame maasheen kun hin jedhamsee cabsanii gemmii fagaarana cabsite bar cabi si haa cabsu abbee cabi gaafan kursii bitadhe nan dubbadha nama ta'e gaafan kursii biyya galee kursii seerra ta'an bitadhe sana nan dubbadhe gombifame si haa gombisu jiruutti jiru akka badana goote mucayyoon akka badana goote gemmii fagaarana cabee akka badaatti jira. Yeroon dubbadhu naa gammaddi xalaata kiyyaa miti naa gammaddi dubbadhu nan uffadha dhagaa ishee godhu ishee qabu jabaaftee na laaltooti ija si haa gombisanii ishee haa gombisu gombifame abbee si haa gombisu waan inni narrabsu maalan godha garaacha na gubatee si yaadoo jaarsa kiyya fudhattee ani si fuusisaati garuu immoo jechuudha karaa biraatiin natti hin dhufina. Dhimmi nuti irratti wal lolle dhimma ayyuutii fi dhimma sumayyaati waan ta'eef dhimma amantii keessan galchinaa dhimma gandummaa keessan galchinaa jechuudha. Isin gandummaadhaan amma walirra goraa jirtu isin argaa jira bara yuutuubii irratti isin argaa jira gandummaadhaan walirra goraa jirtu ani gandummaatti dhimma qabu amantummaadhaan illee walirra goraa jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun nan laallatu jechuudha. Nama kamiiniyyuu ijuma tokkoon ilaala nama kamiiniyyuu nan jaalladha nan kabajaa jechuudha. Nama fiizikaala saalaalee jaalladha nama fiizikaala saalaalee tan kabajaan amala saalaalee nama tokko amala saalaaltee jaallatta nama tokko amala saalaalteetu jaallatta jechuu. Kanaafiyyuu narraa bu'i dhimma fayyootiif jettee dhimma kooraa malee na yaabduuf hin qabduu jechuudha. Deemi heerumiiti da'i malee fayyaa abbana gana yaabsii fi uummata koomentii tokko uummanni koomentii tokko na jajjabeessaa jirtu dhiisii. Ani nan dhiisan ture beektanii isaantu na tuttuqee jecha naan jejjedhe ani immoo gaafa dhiisu namni sodaatte illee naan jedha yookaan immoo bakka waaman sodaadhe dhiisu wayii itti fakkaate kanaafan deebisa malee warroonni keessaan illee natti dawwaltanii atta kaardiidhaan ani waasaappii keessan dhaggeeffachuu dideennaan kaardiidhaan illee natti dawwaltan hin jirtu dhiifama isiniin jechuun barbaada. Maaliif jennaani gadhee fi gantuu fi yookaan immoo yartuun gaafa deebii namaa deebistu yookaan immoo waan hin taane namaan jettu callisuun amala miti jechuun callisuun nama jalaa jechuudha. Lubbuu kiyya yoo dabarsuu ta'e illee nan dabarsa malee durumaa kaasee ijoollummaa kiyyaa ka'ee ani nama jalaa cal jedhee hin beeku jechuudha. Yoo namni natti bu'e nama hin dhiisu dubbiillee dhaabuu hin beeku jechuudha. Beekee malee dubbii hin dhaabuu jechuudha. Maaliif jennaan nan haara waan ta'eef dirqama deebisuuf qaba. Yoon callisee dhiise nama sodaate wayitti fakkaata. Kanaafidha dhiifama naa godhaan isiniin jechuu barbaada. Ijoolleen keenya keessattuu ijoolleen musliimaadha dhiifama naa godhaa. Amantiin keenya nama narrabsu minaamin jettu an naman ina baarri bar deebii man deebiseefi man deebiin deebisee malee isa baaranii miti. Maaliif jennaan arrabsuudhaa fi abaarsuun garaagarummaa qaba waan ta'eef gaafa utuu isin ta'e akkam gootu utuu isin ta'e callu gaafa jecha akkas isiniin jedhamu gaafa dhugaan keessan dhokatu utuu isin ta'e akkasumadha. Maaliif ilma namaati waan ta'eef ilmi namaa waan haaruuf iyyuu dirqama deebii deebisuu qabaa jechuudha. Kanaafani deebii deebise malee sila waan hin deebii deebisuuf miti tuffadhee kan hin dhiisudha waan ta'eef maaliif abaluu akkana abaluu si caala ijoollee koomentii tokko amma jechoota hin taane tokko namaan jechuu jechuudha. Amala kiyyaa sinummaan iyyuu hin beektu. Waggaa arfaffaadha yuutuubii kanarra jiraachuun kun waggaa afur keessatti eessan akkan ture eessan akkan oolu maal keessa akkan oolu hundi keessan iyyuu hin beektu waan ta'eef miidiyaa irratti na argitu malee takkaan nama gabba'ee intinii ta'uu miti nama gabba'ee illee suuqii wayiyyuu dhaqu miti suuqii numtiyyuu naannoo kana hin jiru jechuudha. Naannoo kana hin jiru baadiyyaan hojjedha waan ta'eef kanaaf jennaan isin dhiifama naa godha. Ijoollee warri amantii biraas jechuudha. Ijoollee warra amantii amma pheenxee tokko hin jiru kan koomentii gaarii barreessu waliin lolinaa jedhanii kan waan gaarii barreessu hin jiru beektaa. Ijoollee sana keessa tokko natti fakkaata kan nama na arrabsu ijoollee warra ortodoksiiti natti fakkaata. Tokko darbee ijoollee ortodoksiin kun nama arrabsiti isaaniidha kan na arrabsu natti fakkaate malee ijoollee warri pheenxee nama na arrabsitu beektanii nan beeka miidiyaa kanarrattis nama na arrabsan isaan rabbisi haa qajeelchuu. Dhiifama walii godhaa waaqayyo dhiifama jaallata minaamin jedhanii barreessaa turanii koomentii nan arga waan ta'eef koomentii arrabaa immoo hin kaasa. yuutuubiitu dileetii godhaana miti ofirratti dhadheen jira akka yuutuubiin ofirraa dileetii godhuu jechuudha. Kanaaf yuutuubii dileetii godha malee arraba tokko faan jira miti na arrabsu inni kunis koomentii dileetii godha yuutuubiitu ofirratti dhadheen jira waan ta'eef
amma tokko faa qaqqabee nan laala lookeeshinii nan laalaan bakka namni jiru eessa nama akka jiru lakkoofsa manaa isaanii lakkoofsa poostaa isaanii hundaayyuu nan argaa jechuu garuu beekama callisee dhiisa. Kanaaf jennaan isin dhiifama naa godha warroonni nagaanii warroonni qajeelummaa namaaf hawwitanii waan gaarii namaaf hawwitanii dhiisi dubbii kanas naan jettanii isaantu na tuttuqee na dubbachiisa malee hagani waan qabu gayyaasee isinitti agarsiisutti wallaahi isaantu na tuttuqee naan gayyaasa bar gaafa isaan dubbatan hin gayyaasa ragaa wajjin isinii fida miti ma ijji keessan argaa jira yoo isaan dubbatan hin fida ragaa wajjin malee akkasumatti isinii fidaan jiru. Dhiifama naa godhaa jabaadhaatti dalagaa keessan dalagadhaatti biyya ormaatti galaasin uummanni nagaanii.